Qooda keenya tahee jedhaa jiraachuun akkataa nu dhabnee garaa nu gubachuun ammattuu dadhabnee baafannee himachuun. Subii fajirin salaannan gadi dachaane baqadhee qorra keessa akka waan asitti isa argu akka nama xiyyiitiin dhoofte asitti argame kun waa ifaan naannoo xiqqoo madara irratti hir'inna qaba. Saniif deemee kun asitti sila rabbummaanuu kanaan haa godha. Mucaan kun dhabaa argaan isaa soqamee biyyattuu naa dabalama. Hafuuruma isaatu arga. Yoo jedhu bararee kun isin bira gahe. Isin dhiyaadhe. Akkasitti sultaan haa barakatu. Tiraaspoortii naa buuse. Koottaa haadha fo'aad. Waan barbaadamtaniiftu jira. Jedhee ol ka'ee bararee haxaa'ee salaannan kalee ganama fajriin gadi hin deebine. Baqadhee halkaniin akkasitti deeme. Iddoo kana gahe isin bira dhaabadhe jechuudha. Kanaaf musiibaan tun isin argini. Olofii jalatti rabbiin isin haa ammatu. Rabbi isin haa beeksisu ammallee fiixaa teessanii rabbi haa beeksisu. Galmaan gaa obboleessa keessan kan. Akkuma murattan kanatti galmaan naa gaya. Galmaan naa gaa hadaraa isinitti haa ta'u. Naa jabaadhaa. Akkuma ammatti jirtan kanatti naa kakaasaa. Rabbi shanee kan afaan wal isin haa beeksisu. Akkasitti naa jabaadhaa isiniin jedha amaanaa rabbi. Amaanaa isin haa baatu rabbi. Amaanaa ofii. Hamtuuntu isin hin argin. Musiibaan tasaatu musiibaan diingataatu. Laaluun nabbuutetuun namarran bu'in. Laaluun nabbuutetuun namarran bu'in. Mee bubbee shabakaan sarmaan jiru. Barakaatu shamarran teena dhiirri keenya mi'as deebi'aa waa isin gaafadhaa dhugaa rabbiititti. Naa jirtani baga naa jiraattan. Mi'a wala seendii waan jettan ilka macarrashaa balleessa. Isa lammaffaa mi bakkuma sarchii tana dhaqaati. Allah jedha barreessa wallahi maalumatti isinii dhufame. Ana akkuma qalbii TikTok kana keessa yoo deemu waa baay'ee argaa jira waa baay'ee barataa jira. Allah jedhi barreessi. Maal tokko sii dhufu laalimee dhugaa rabbi yoo dhufte yoo agartee dhufte koominti jala kaa'imee wallahi waan an arge inshallah gammachuu anarra gammade. Baatii gammadoo xiqqaatte baatii miti. Nama amatarraa amata gammadu rabbi isinaa taasisu. Abo wallahi nama rabbiin bakka san keessa gulufu rabbiin isinaa taasisu. Mee dhaqaatu malaala maal tokko jiru dhugaa rabbi. Indagatina jecha Allah gajedhu. Akkasiiti koomenti jala naakaa itti naafufaa isiniin jedha gara fuulduraatitti isin jaaladha. I love you. Iwaddaachwaallo wallahi. Koppiliinki barram shannaa godha. Na jaalattaniyo? Wallahi isin jaaladha dhugaa rabbi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Zeenuutuub dhageeffattanii jirtanii illee argitanii jirtan mucaa kana hundi keessanuu ni beeytan jedheetinii yaada. Ni beeytanii jedheetinii yaada jechuudha. Mucaan kuni Suudi Arabiyaa keessatti amrii ta'e jechuudha namatti wajjeese. Kanaaf obboleeyyan haatillee kun reefi isaa ammootu argame jedhan jechuudha. Reefi isaa tallaajaa jira. Reefi isaa argameetiin jira jedhanii haati amma biyya naa galchaa bira naa dhaabbadhaa jetti. Reefi isaa akka biyya naa galchuu akka argitee ijaan argee awwaaladhu jetti. Rabbi rahmata haa godhuufi mucaa kana subhaanallah. Jiruun duniyaa haganuma. Jiruun duniyaa nuti waan guddoo seeneetiniin wanni jennu haganuma jechuudha wallahi haganuma. Mucaa kana akkaataan inni itti du'e illee araba wayii bira dalaga jechuudha. Araba wayii bira dalagaa ture jedhanii achi arabdichaan wal lolanii arabdichi dhahe jedhan. Arabdichi dhahe jennaan nama tokko kaayoo namni tokko yoo dhahameetiin hin jedheen dhoksu jechuudha. Namni yoo dhahame hin dhoksu. Mucaanii utaaleetiin hin qabate jedhan achuma hadiida wahiitiin gara duubaa kanaan mataa keessa dhahee tiniin mucaan yooma sanii kufeetiniin amrii ta'e jedhanii subhaanallah. Mucaa duubaa kanaan sibiilaan dhahe jedhanii hasbi Allahu wa ni'mal wakiil. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wallahi dhiiga isaa rabbiin haa baasu. Nuti baasuu hin dandeenyu. Osoo argitee ka mootummaa nagahaa mootummaa gaarii qabaannee dhiiga mucaan kanaa lafatti nafu jechuudha. Mootummaa dhabuu kennaa osoo qabnu akka nama hin qabneetitti ofii kennaa dabbarreetiin hin jiraanna jechuudha. Kanaaf dhiiga nama meeqatti as keessatti badee dhiiga nama meeqatti wallaahi laziim. Yoo yaadattan ta'e bara 2000 meeqa sila barri suni bara 2021 moo 22 bara san keessa
mootummaan Paakistaanii intaltee wayii as dhuftee jaartii wayii ajjeeste jedhan. Jaartii wayii ajjeeste jedhanii wallahu aalam isaanii si ajjeese fi jaartiin ofii duute namni nama akkamitti ajjeesa? Aslan lafaa ka'ee namni nama akkamitti ajjeesa yoo akka tasaa itti harkaa kufte malee. Tariin namni tokko wal qabateetiin yoo akkasitti rabbi sababaa namatti godhee dhahee wal ajjeese malee akkamitti. Kanaaf dhugaa rabbii dubbachuudhaaf wallaahi hedduu kan namatti dhagahamu mootummaan suni hin ajjeefna jedhanii itti murteessanii mana murtii fidanii harka isii lamaan duubatti hidhanii jechuudha. Warri Suudi Arabiyaa kun jechuun mootummoonni Suudi Arabiyaa kun ajjeesudha. Achi mootummaan Paakistaanii balaa kana buuse. Ani lammiin tiyya achi keessatti hin duutu mirga irraa hin qabdanii seeraan dhuftee. Anatu ajjeesa malee isin ajjeesuu hin qabdanii yookaan immootu lola eegalla jedhe balaa kana buuse. Uummanni Suudii tun afaan qawwee kanan sodaatte alfaatii fixatti beekan. Saniin eegas mootummaan Paakistaanii sun waraana akka addunyaatti sadaffarra jira namichi sun jechuudha. Waraana guddaa qaba. Mootummaan Paakistaanii waraana akka addunyaatti sadaffaadha jechuudha inni. Isinii galee Ameerikaa fi biyyoota gurguddaattee Raashiyaa fi eessatti akkallee maal jedhamti na dhibee maqaan isaa sadiin kanarraa sadaffarratti kan argamu isa lamarraa mootummaa Raashiyaatii fi Ameerikaatti ta'anii sadaffaan isa jechuudha waraana. Kanaaf tuuwwan isa booda lakkaa'amti malee hin qabdu waraanaa keessa sodaatanii alfaatii fixatanii micattiisan biyya galchan osoo ittisa ballicha irraa hin kaasin biyya hawwalanii ajjeesi jedhanii galee gumaa isinii kafala jedhe. Gumaa isinii kafala malee wanni ajjeefamtu hin jiru. Wanni tayamee hin gorraanee ofii hin uunee harkaa duute wanni ajjeefamu tokko hin jiru. Gumaan hin jiru jedheeni akkasitti afaan qabachiisa jechuudha. Maaliif isiniin jedhe nama warri mootummaa qabu akkana. Warri mootummaa gaarii qabu akkana. Warri mootummaan isaanii argitee ka wallaahi birmatuuf akkana. Nuti yoo rabbiin guddaan nu birmate malee nama nu birmatu hin qabnu. Bakkuma arganitti dhahanii lafa nu buusan jechuudha dhugaa rabbi. Subhaanallah. Bakkuma arganitti dhahanii lafa nu buusanii rabbi rahmata haa godhu obboleessa keenya. Rabbiin caffee jannataa rabbiin isa haa taasisu. Rabbiin kee rahmata isaa haa godhu. Wallaahi laziim kaa wanti godhan hin jiru. Rabbi rahmata isaa haa godhu. Hundi keessanuu du'aa godhaafi rabbi kadhadhaafi siin jedha. Obboleessa keenya kana wallaahi waan kayrii malillee uummata kan dubbatu jechuudha. Waan kayrii qofa wanni inni gadi dhiisu wanni inni dubbatu waan kayriiti. Rabbi rahmata isaa haa godhu. Baay'ee qalbiin nu cabxee haadha isaatitti rabbiin nagahan reeffa isaa osoo bitaa mirga hin jallisne reeffa isaa galcheetini wallaahi laziim argiteetuma haa awwaalattu. Sirriitti du'aa godhaafi siin jedha. Wallaahi laziim subhaanallah. Mucaan kana afaan isaatti irraa wanni bahu waan kayrii bichaadha. Rabbiin kiyya fuuldura isaatitti isa haa milkeessu. Wallaahi laziim garaa nama nyaata. Waan arge gadi hin dhiisu. Waan fokkataa gadi hin dhiisu. Waan fokkataa hin dubbatu. Namni addunyaa tanarratti wallaahi billaahi waan dalagate akiratti nyaata jechuudha. Waan addunyaa irratti dalagate akiratti argata. Kayrii dalagitta kayrii argata. Sharrii dalagitta sharrii argata. Asirra qaama qullaa olii gadi oofitta akkasumatti siif ta'a ilaa yoomal qiyaama. Akkasumatti siif ta'a. Akkasumatti namni yoo sirra dhufe rabbi rahmata haa godhu hin jedhu. Callisee bira ta'a. Maal akkamitti akkatti rabbi rahmata si haa godhu jedharre. Nama afaan isaa kayriin dubbate. Nama jismiin isaa taran. Akkamitti rahmata rabbi kadhataniif akkatti kadhataniif hin jiru jechuudha. Kanaaf namni takeessaa tageeyba rabbi alamaatu beeka. Gubbaa miidiyaa kanarratti haga ilaalcha ija keenyatti mucaa kana nullee ragaa baanaaf jechuudha. Wallaahi laziim wanni badaan afaan isaa irraa hin bahu. Yoo waa jedhu rabbii guddaa osoo keessa hin finne hin callisu. Mee ilaalaa viidiyoo isaa. Osoo waan rabbii hin dubbanne namni tokko jedhan ergama rabbii sallallahu alaihi wasallam namoonni hedduu wal gahanii yoo maqaa argite yoo
maqaan rabbii keessa hin jiraatin namni wal gahe sun yoo ergamaa rabbii irratti salawaata hin buusin akka saree raqa nyaattee addaan kaatutti jedhan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam saree raqa nyaatte raquma bicha nyaatte baktii kana nyaatte addaan gara tarti fixattee foon jechuudha lafarra akkas jedhan ilmi namaa ka halqii qabu ka sammuu qabu osoo waan rabbiin dubbanne osoo alhamdulillah hin jenne osoo du'aa hin goone osoo salawaata hin buufne addaan hin ka'u jechuudha namni rabbii guyyaatti amanee guyyaa akiraatitti amanee hin du'aa jedhee beeku. Kanaaf mucaan kun afaan isaatti irraa wanni rabbii osoo rabbiin hin dubbanne hin bahu jechuudha mucaan kun. Mee namoota tokko laala akka saree maraattee of hurgufuu malee harmaa fi qaama silaa rabbiin sattaradhu jedhee alatti yaase. Wallaahi billahi la'ana rabbii yoo irratti buuse malee san namni illee akkasumatti abaara laftis akkasumatti abaarti dachiin akkasumatti rabbi si haafattanu jedhaan jechuudha warroonni fakkeenyaaf laalee qalbiin isaanii wanni jettullee wallaahi ayin abaara jechuudha abaarama oolti abaarama rabbi nu haasattaru. Kanaafuu wanni isin beekuu qabdan azallituun har'a boroo osoo hin jenne mucaan kun akka dheengadda akka kalee kana dubbate akka har'aa du'e haganu yookiin tanaa yungeet bakka ciisanitti hafan lakkisa waan keerii dubbadha waan keerii gadi dhiisa isiniin jechuu barbaada yoo gadi dhiifna leettan keerii dubbadha akka seenan isin hin banne seenaa keessan ashawaa walitti hin laaqina rabbiin illee irraa isin gaafata jechuu barbaada. Mucaa kanallee du'aa godha rabbi rahmata isaa haa godhu rabbiin caffee jannataa keessa isa haa kaahu namti godhan hin jiru. Wallahi lazim hedduu tokko nama gaddisiisa rabbi rahmata isaa haa godhu rabbi rahmata isaa haa godhu. Wallahi osoo mootummaan jiraate har'a mucaan kun daa'imee akkatti hin du'u jechuudha garuu qadara rabbiiti qadarri rabbiin subhaana wa ta'ala yaf'alu maa yashaa'u jedhe in hojjeta hin gaafatamu jechuudha. Wallahi wanni rabbiin fide ammallee wallahi lazim maa fa'ala al-jaliil wa huwa jamiilu jedha wanni rabbiin dalage argite wallahi bareedaadha jedhan kalaas wanti godhan hin jiru isa kenne mucaa kana isa fudhate inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Kullu nafsin zaa'iqatul mawt kullu nafsin lubbuun argitee cufti du'aaf deemti addunyaa tanarra hin dhandhamti du'a hin dhandhamti sakaraa du'aa ni dhandhamti wallaahi du'aaf teenna jechuudha duniyaa kanarra namni hin doone hin jiru. Rabbi kaatimaa nu haa ta'u rabbi galateenna nu haa bareechu. Mucaa kana du'aa godhaafi rabbi reeffa isaa janaazaa isaa haadhatti galchee ijaan argitee awwaalatte irraa hasabbartu jiran namni sabriin qabu du'een duuna isaatuun amantu qalbiin haadhaan amantu haadha wallaahi namuma ilmoo qabutu beeka jechuudha garaa haadha. Kanaafi du'aa godhaaf isiniin jechuu barbaade isinillee jabaadha rabbii keessan sodaadha gara rabbii keessanii dhiyaadha isiniin jechuu barbaada. Inshaallah subscribe like commentii godhaati viidiyoo dhageeffattan commentii godha barakallahu fiikum osoo commentiin goone dhiisinaa isiniin jedha inshaallah.